Saya cuma angkas, oli dah dibuat tu. Akam tu kayak kisah ni jauh tu ni buat beko. Adakah mana nama tenar gamai cuma nama gasin tu. Macam nama ini studio kena, studio kena ni ada nanti mana masalah dia. Oromo dah kali dah mana masih Yehuda. Nak lagi sujud yang kini juga masalah TV meski mangge belum dipastikan darbu kisah-kisah tu masih limo Oromo dah kan dan marifi udah dah telefon terus kapan ni dari mereka sebut budak doktoruan wadaju fimboni marifi lubu nuga tu berganti kita wambali kita kenapa surah sale ingkewan ni jadi ugal punjuru gargaru ugal punjuru Oromo fi jajjabeessu waan fi jabeessu waan fi jaalachuu waan fi leellifachuu gaarii waanan jedhuuf masiin immoo naaf fakkeenyadha si Oromoodhaafis qaaliidha miti jechuudha dhugaanuuf ba'a galatoo akkamitti nagaan jira har'a gaaffii deebii waliin taasisnee Oromiyaa laban irratti immoo waan waliin haasofne isinii dhiyeessina garumoo YouTube kanarratti subscribe akka gootan akka hordoftan isin gaafanna daa'ima kana guddisuun baay'ee ulfaata anaaf Adaanechi dubartii cimtuudha dubartii jajjabduudha daa'ima akkasii guddisuu miti daa'ima nama rakkisne fayyaa guutuu qabu guddisuu baay'ee namatti ulfaata daa'ima kana guddisaa immoo uummata barsiisuu fakkeenya ta'uu cimina kee agarsiisaa jabina kee agarsiisaa jabduudha Rabbi mo waan tidadhabamu waan isa tulfaatu jiru eebonis fayyuu dandeessin beekamu waaqni isaa guddaadha waan ta'eef jechaadha kanaaf jabaadhuti abdiin kutiin eebbaas Rabbi si haa guddisu fayyaan si kanarra fooyyee immoo bakka guddaa si haa geessu akka yaadni si haa taatu jechuun barbaada kanaaf Oromiyaa laban irratti immoo waan dabarsine waan waliin haasofnu baay'eedha Imam bayi kabacun dan ini mani fiwan hasil misalnya tuan berbanding di kisah nama dia Tanafi bakal jitani ada ibu awak awak iya kata orang cuma berbada namni nama beku kisah nama almayu nama ada ni wan mudrin nama tuli jerat bakal nama tabai berarti kisah ofisimu Rabbi Zulika kanaf akka Eba Adaanechi caalaa bira dhaabbattan Eba Tube akka daawwattan yoo xiqqaatee sa'aatii muraasa kennitanii akka laattanii gamanumaa isin affeeraa jechaadha. Dhadhaan amma gaazexeenyaadha nagaa. Amma gaazexeenyaa masii fi akkamitti tola oolmaa sana galteedha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee Facebook irra soosii argu waan gurgurtee argu Oromoo masii gargaaru yooma jireenya ishii jiraatti. Ani jechuun waan ana jedhu kun hojii dheedhee hojjedheen beeku ana qofa simti kan hojjetu garuu yaadicha yoon kaasu namni na dhagaha rabbi isaanii haa tolu Oromoon naa bilmataa yooni waamicha tokko dhiyeesse na dhagahu kanaaf malee ani kophaa kiyyaatti fakkeenyaaf gaafa nuus gaafa zaruunis namni namoota baay'eetu wajjin ture warri Facebook irra jiran share godhu kana godhaa sana godhaa jedhanii riippoortii adda addaa dhiyeessaa turan keessa warra beeku agas galchaa akkasuma deeggaraan bira dhaabadha jedhee gaafachaan ture haala sanaan kan hojjenne jechaadha keessattuu Jimaa Mokonnin namni jedhamu Jimaan baay'ee na gargaaraa ture yeroon nu hootiif mana bituuf yaalu immoo yeroo san ulfan ture akkas silkii akkasitti fayyadamuurra kan ka'e kun akkasitti gadi na cabee ture akkas ta'ee walitti akkasitti qooqa'een ture waan man silkii taa'ee haasa'u jechaadha kanarraa kan ka'e garuu hin milkeessine warraan nuullee no birriin baduun qabu jedhee nuun gara laafisa baay'ee arjaadha maallaqa namni kadhadhee namarraa kadhadhe inni immoo nama rakkate kan biraaf kenna gaaf tokko deemnee wal lollee turre no atiin kenni nama mana bituuf yoo birriin kun kudhannaa hanqate eenyutu naa kenna kanaaf hin irraa hanqisin jedhee nuun masaratiin loltee jedhan dhiisaa haati warraallee malikaa maallaqa kana hin jedhee Oromoo yeroo adda addaatti 200 300 500 kennaaf garuu miiliyoonaan kennee mana waan qubna garaarraan goone sana gochuuf immoo nama qindeessu sana nama jabeessee itti fufu sana jaaleenjii arraba sana dandeessee kaan maallaqa nyaatti naan jedhaa kaan
koomishinii fudhattee jedha kun maal jedha ani kana keessa jiru ana ofii kiyyaa nadaajii kiyya baasee deema ulfa ta'e dhiisi nadaajii naa ba'u dhiisi yeroo kennu innaa akkasitti deemaan ture deddeebinee mana gaafa qabdii kennu indoomu tokko narratti barreessee masaratti dhaabaa miliyoona 3 nyaatti naan jedhee narratti barreesse ani gaafa san qabdii kennuu deemna bara achi booda guyyaa meeqaffaa booda immoo manni bitamee odeessitu nummaa haftee ati hojiin kee cimee jabaatee itti deema taanaan immoo akka akkasitti nas ga'ee so ani tola ooltuu ta'uu fookii immoo jaalatamuu fookii immoo maal ta'uu fi an dhuguma garuma kiyyarraa waan hojjetu sana garuma kiyyarraa hin hojjedha kanaaf uummata biratti jaalatamee ahaa wanti kun yaadadha inni waan hundaaf rakkisoo ta'uu hin taane amma namni hunduu wal rakkate hunduu otoo akka gargaaramee hin barbaada garuu keessa ilaaltee immoo kan itti cime akka namni gargaaruuf immoo uummatatti dhiyeessita uummatnis hin dadhabu inni ufa nama wal fakkaataa ta'e waan ta'eef haala sanaan hin jalqabee kanadha amma immoo eebbu'aaf immoo waa tokko gochuuf yaadaatu jirra garuma Oromiyaa 11 waan haasofne hin daawwattu sanan jechuu barbaada yeroo ofii kiyyaa jiraadhu qabu dhugaa dubbachuuf taanaan ofii kiyyaa kan naa wayyee kanan godhaa biizinasii akkasiin hojjedha duroomuu qabaa fooqiin ijaaraa mana ijaaradha manni kun istiidiyoon kun kiraadha manni kiyyas naannuma kana kiraadha kiraa gallaa itti sirraan kalaa ofii kiyyaa hojjechuun adda danda'a loonni nama gadi bahee torbee meerii ji'a tokkotti illee ijaarrachuu nan danda'a uummatan qaba waan ta'eef jechaadha so uummataaf ni jedha an humnan qaba namni na duuba dhufee nu aarsaa Oromoof kafalee dursaa argatu walaa jajjabeessu walaa baasu waan jedhee anfini yeroo kiyya hunda Oromoof kennee hojjedha Oromoof otoo hin taane ofuma kiyyaa hin hojjedha yeroo kiyya hunda ofii kenneen hojjedha jechuun haa wayya maaliif ati namaaf hin hojjedha wayiif hin hojjedha hojjettee waan sanarraa eegdutu jira neenyu raawwii homaan eegu aangoomna kuntuun hojjedha gaafa immoo hin dadhabeessu immoo gadi ba'ee shunkurtii buna fa'aa daldallee jiraan jechaadha. Ashi ani gaaf tokko jechuudha waanan boo'ee keessaa sitti makaa jechuudha waanan boo'ee keessaa zaruun achi jira liivii galte liivii galtee si jalan jira tokko dhufeetu taa'ee godhee isa arrabsa. Maaliif fanka eegna gargaaraa jirta salaayi maaliif arrabsus maaliif si akka jechuun namni hundi bara nama jaallatu akkamitti dandamatte ani uraanaati cufeetan ba'a dandamattee kaatee haadha warraa waamtee hojiin okeetti fufte akkasi akkamitti dandeessi suma san dandeessi uraanaati nan cufeen ba'a akkasi jechuun nama 1,000 keessa jecha namni kumnuu hunduu si jaallata jechuudha nama 1,000 keessa namni namni 6 yookiin 5 si jibbuu danda'a sana keessa arraba guddaa si arrabsuu danda'a so namni caalu sun immoo si deeggaraa jira si wajjin jira waan ta'eef isa achuma irraan kaayyetti irra dhiisteetuma hojii keetti fuftaa so sana waan hin godheef yeroo sanatti dhaqqabanii mootummaallee dhagahee abbootiin qabeenyaallee dhagahanii yoo xiqqaate reeffi Zarihuu Wadaajoo akka galuu goosifne jechaadha humna qabnu sooshaal miidiyaatti fayyadamne jechaadha kanaaf inuma dhagaa waa baay'ee waan hin arrabsamin hin jiru dubartii gaafa taatu immoo waan biraatiin si arrabsu waan ta'eef arraba sana homaatti hin fakkaatu amma dirra naa ta'ee jira dirra naa ta'eera arraba kana fakkaataa galatooma waan faana turtaniif waan nu daawwattanii fi masii faanas waan turree fi mee naqaadhaan fakkaatu ture ayyee gaazexeessituu teenyaa Adaanech caalaa gaaffii deebii kana fakkaatu waan nu wajjin taasistee galatoomii ulfaadhu subscribe godhaa waan kana share godhaatiin hunda biraan gaasiin jedha ulfaadha waraabulaa nagaatti